Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga Jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatii marsariitiif fuula feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Arrii kibxata guraandhala 25 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 17 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Jilli waldaa amantii kaatolikii Itoophiyaa Asmaraa akka hin seenne dhorkame jedhama ta'uu duutartamooltan kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Finfinneetti kan birrii miliyoona 800 ol baasuu ijaarsi waaltaa to'annoo tiraafikii teknooloojii ammayyaan deeggarame sirnaan ijaaramuu jalqabe. Itoophiyaa keessatti namoonni mallattoo dhibee koronaatti shakkamanii laaboraatooriin sakatta'amaa turan dhukkubicharraa walaba ta'uun isaanii beekamee jira. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeetti deebina. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa shakkamtoota himannaaleen adda addaa irratti dhiyaatee ture keessaa himannaa namoota 63 addaan kutuu mana murtii fi Muusaa beeksise. Waajjirichi olaantummaa seeraa mirkaneessuuf daran cimee akka hojjetullee ibsee jira. Gabaasa Mallaskaachuu Ammahaa Soraa dhiyeessa. Warra 63 kan keessa warra horii dhaaba Metek Saam yookaan ammoo Saamsise warra waldhab naannoo Binishaangul waldhab uummataa Sidaamaa hammeesse jarsab tokkennummaa isaatiin miidhee fi waxabajjii dabarte ammoo bulchoota mootummaa gugurdoo ijjeese mootummaa garagalchuuf warra shakkaniitiin himatan fakkeessa akka daayirektaroota waajjira odeeffannoo abbaa alangaa addaa Zinaabuu Tunuu jedhetti balleessaa jara kanaan himatan irraa dhaabuun demokiraasii biyyattii keessi jirtu jabeessuu taati. እንደውም ለለውጡ የሚኖረውን ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ሲባልና አንዳንድ ጊዜ akkana jedhisuma faayidaa murtiin tun jijjiiramaa qabdu hubatanii faayidaa ummataaf mootummaallee ilaalanii yoo tokko ammoo qoodi jarii shakkam kunin waan himataniin kan keessa qabullee hubatanitti waan himataniin kan irra dhiisan jedhe. Walumattuyyuu mootummaan warra waan akkanaatiin himate nama 3,606 himat keessa 1,682 qabe. Warra jar kanaa waan jar kanaa himatan fuula afuritti qoodan ijjeecha saba tokkennummaa isaatiin miidhuu awwaliif ijoollee dura buufachuu fi wanjala akka akkaatiin himachuu fa'a. Mootummaa garagalchuulleen waan himataniin kan keessa tokko warra waan himataniin kan itti gaafata warra himatan kan keessa itti gaafatama damee nagaa dhaabaa nagaa biyyi keessa insaa ka koloneel Leetanaal Biniyaam Tawalde naannoo Somaaliyaatti itti gaafatamtuu damee hawwaniif ijoollee dura Rahimaa Muhammad naannoo Amaaraatti miseensi paartii Abinii fi Abin Kiristiyaan Taaddaleetii fi abbaa qabeenyaa Ermiyaas Laggaseefa. Waldaan Kaatolikii Itoophiyaa jilli Ark Biishoop Birhaane Yesuusiin hoogganamu Eertiraa kan seenne dhorkamuu sekretariyaatiin waldatti mirkaneessee jira. Kaardinaalichiif gareen isaanii waldaan amantii Kaatolikii Eertiraa afeerraa godheefiin sanbata darbe gara Eertiraatti malanii kan turaniif humnoota nagaa eegsisaniin buufata xayyaaraatti akka dhaabsifaman waajjirri waliigalaa waldaa amantii Kaatolikii Itoophiyaa ibsa har'a baaseen beeksiseera. Waldaan Kaatolikii Eertiraa kaardinaalichaaf garee isaanii kan afeer waldaan kidaana miratii kan itti hundeeffamte waggaa 50ffaa irratti akka argamaniif ta'u ibsichi beeksiseera. Kaardinaalichi garee isaanii waliin sa'aatilee 16 buufata xayyaaraa keessa akka turan erga ta'ee booda borumtaa dilbata waaree booda gara Finfinneetti deebi'uuf dirqamanii jiru jedha ibsichi. Oduudhuma wal fakkaatuun televiziyoonni saatalaayitii mormitoota Eertiraa kaardinaal Birhaane Yesuus guraandhala 16 bara 2012 Finfinneetti kan argamu ayyaana waggaa waldaa kidaana miratii kan amantii Kaatolikii irratti nageenyi Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti bu'ee jedhame kijiba ta'uu mirkaneeffadheen dhufee jechuun odeeffannoonni dabarse dhugaarraa kan fagaatedha jedha ibsi kun. Buufata televiziyoonaa Aseenaa gabaasa dogoggoraa dabarse akka sirreessu yaadachiisnaa jechuudhaan waajjirri waliigalaa waldaa amantii Kaatolikii Itoophiyaa ibsa har'a baaseen beeksiseera. Mootummaan Jarmanii weerara waannisaa baha Afrikaa mudate to'achuuf kan oolu gargaarsa maallaqaa yuuroo miliyoona 3 arjoomuu beeksise. Daawwannaaf Keeniyaa akka jiran pirezidaantiin Jarmanii Frank Walter Keeniyaattaa waliin mari'atanii jiru. Galmoo daawwittu gabaase.
Pireezidaantiin Jarman Frank Walter Steinmeier daawwannaa hojiif Keeniyaa jiru. Dilbata galgala Keeniyaa kasiinan Walter kaleessa pireezidaantii Keeniyaa Uhuru Kenyaattaa walii wal arganii masaraa mootummaa biyyattiitti maree waloo gaggeessanii jiru. Walter yeroo kana biyyi isaanii Jarman weerara waannisaa Keeniyaa dabalatee baha Afrikaa keessatti mudatee jiru to'achuuf kan oolu gargaarsa dabalataan laatti jedhan. Dass die deutsche Bundesregierung nach wie vor in ihren Schwerpunktgebieten der Zusammenarbeit mit Kenia Akka jedhu pireezidaantii Walter Keeniyaa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti weerara waannisaa mudate to'achuuf tumsa nurraa eegamu taasisaa jirra. Ammas gargaarsa illee taasisaa jirrutti dabalata karaa waajjira hajaa alaa Jarman yeroo miiliyoona 3 arjoomuuf akka jirru isiniif himuun barbaada. Kunis karaa jaarmayaa midhaan nyaataa fi qonnaa addunyaa faa'oo dhiyaatee karaa weerra ooluudha jedhan yoo dubbatan. Pireezidaantii Walter Jarman karaa dhaabbata gargaarsaa ishee GIZ biyyoottan Afrikaa jijjiirama haala qilleensaan miidhamanii fi qonnaan bultoonni Afrikaas midhaan nyaataan akka of danda'aniif gargaarsa taasistuu itti fuftii jechuun dubbatanii jiru. Keeniyaattaanis arjummaa Jarman galateeffatanii jiru. Keessumaa weerara waannisaa biyya isaanii mudatee Keeniyaa bakka hedduutti balaa geessuu himanii mootummaan isaanii weerara waannisaa kana akkamitti akka to'atu wallaalee rakkoo keessa jira jedhan. Dabalaniif Keeniyaan walitti dhufeenya daldalaa fi investimentii Jarman duukaa qabdu ol guddisuu feetii jedhanii bulchiinsa isaanii kaampaaniiwwan Jarman Keeniyaa dhufanii akka hojjetaniif tumsa ni taasisaa jechuun dubbatan. Walter Keeniyaa guyyaa 3 ka turan yoo ta'an har'as kaaba Keeniyaa kutaa bulchiinsa Kiyaambuu jedhamtu keessatti kolleejjii ogummaa fi teeknikaa tokko pireezidaantii Keeniyaattaa waliin ta'uun eebbisiisanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Hoogganaan Masrii yeroo dheeraa Husnii Mubaarak umurii isaanii waggaa 91tti du'aan boqotan. Du'uun isaanii har'a televiziyoona biyyattiin labsameera. Mubaarak bara 2011 keessa mormii uummataa kan guyyoota 18 aangoo irraa utuu hin darbamin dura waggoota 30f Masrii bulchan. Humna qilleensaa Masriif aangawa olaanaa kan turan yoo ta'u boodarra ajajaa waraanaa fi ittaanaa ministeera ittisaa ta'uun tajaajilaniiru. Mubaarak bara 1975 keessa ittaanaa pireezidaantii Anwaar Saadaat ta'uun kan muudaman yoo ta'u innaa Saadaat leellistoota Islaamummaan onkoloolessa bara 1981 ajjeefamanillee isaan waliin turan. Hoogganaan abbaa irree kun boodar taayitaa pireezidantummaa fudhatan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Chaayinaa fi Kooriyaan kibbaa har'a namoonni vaayirasii koronaan haaraa qabaman jiraachuu ennaa beeksisanitti gabaan sadarkaa addunyaa Jaappaan keessaa guyyaa 2 walitti aanuuf gadi bu'ee jira. Pireezidaanti Doonaald Tiraamp illee faca'ina vaayirasii kanaatti duuluuf kan oolu $2 biliyoona 2.5 koongireesii biyya isaanii gaafatanii jiru. Aangawoonni eegumsa fayyaa Chaayinaa akka jedhanitti namoonni 71 haaraan du'uu isaaniif namoonni 508 vaayirasichaan haaraa qabamuu beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma. Oduu irratti tokko qajeelfannee dabarraa warra 63 mootummaan dhiifama tolcheef keessa maqaa abbaa qabeenyaa Ermiyaas Abelgaatii kanaan nu qajeelchaa jenna tarreetanu. Karagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa teknooloojii ammayyaan deeggarame Finfinneetti eegalamee jira. Kabirrii miliyoona 100 hedduutti lakkaa'amu gaafatu ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa kun yeroo xumuramu rakkoolee gama nageenyaa tiraafikiitiin mul'atan akka furuuf jiru dubbata. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee ijaarsichi baatiilee 18 keessatti xumuramallee jedhee jira. Tsaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase. Itoophiyaan biyyoota balaa tiraafikaa hedduminaan keessummeessuun maqaan isaanii gara jalqabaatti waamamu keessaa ishii tokkodha. Bara faranjootaa 2019 qofaatti lubbuun namoota 5,000 olii balaa tiraafikaatiin darbuu odeeffannoowwan ni mul'isu. Rakkoo balaa tiraafikaatiin qaqqabu kana hambisuudhaaf wiirtuu odeeffannoo tiraafikaa teknooloojiidhaan deeggaramee fi tajaajila geejjibaa ammayyaa ta'e kennuudhaaf bulchiinsi magaalaa Finfinnee wiirtuu to'annoo tiraafikaa teknooloojiin deeggarame ijaarsisuuf sanbata darbe ijaarsa eegalsiisee jira. Geejjibnii fi teknooloojiin gargar ba'uu hin danda'anii kan jedhan itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa garuu akka biyyaattis ta'e akka magaalaa Finfinneetti tajaajilli geejjibaa fi to'annoon tiraafikaa teknooloojiin deeggarame hin turre. Kun ammoo nageenya tiraafikaa haala barbaachisuun eegsisuufis ta'e balaan tiraafikaa akka hin qaqqabne gochuudhaaf rakkisaa ture jedhan. Akka Injiinar Taakkaleen jedhanitti wiirtuun kun bu'aalee hedduu qaba. Hanqina waajjiraalee seektara mootummaa damee geejjibaatiin jiran gara tokkoon ni fura. Akkasumas geejjibaa fi teknooloojii baroottaniif akka magaalattiittis ta'e akka biyyaatti waliin argin turan walitti ni fidaa jedhan. ትራንስፖርት ከቴክኖሎጂ የመነጨ ለቴክኖሎጂ ደግሞ የሚሰራ
ትልቅ ሴክተር ነው። በእኛ ሀገርና በእኛ ከተማ ግን እነዚህ ጓደኛሞች ሳይገናኙ ሳይዋደዱ ለዘመናት ቆይተዋል። ስለዚህ የብልጽግና ጉዞ አንደኛው እነዚህ ጓደኛሞች ጌጅብኒ ከን ቴክኖሎጂ ራመዴ ከን ቴክኖሎጂን ሆጀቱ ሴክተራ ጉዳዳ ብያ ፊ መጋላ ኬኘት ገሩ ወሬን ህሪያ ወሊፍ ta'an kun osoo waliin argin osoo waliin jaallatin barootaaf turaniiru. Kanaafuu imalli badhaadhinaa tokkoffaan hiriyootan kan warra waliin beekne kana walitti araarsuudha. Sadarkaa magaalaatti magaalli keenya Finfinneen kiraa gamoo waajjiraalee mootummaatiif qofa birrii miiliyoonii 600 waggaatti kaffalti. Ijaarsi gamoo kanaa inni tokko dhaabilee faffaca'anii tajaajilaaf rakkisoo turan gara tokkotti walitti qabuun cinatti maallaqa kiraa waajjiraaleef ba'us ni hambisa. Akkasumas dargaggootaaf carraa hojii uumuu fi carraa nuuf kenna. Teknooloojii fi geejjibni kan gargar hin baane. Kanaaf yaa'iinsa tiraafikaas haa ta'u walitti dhufeenya konkolaataa fi konkolaachisaas ta'e waan hunda giddugala kana to'anna. Wiirtuu to'annoo tiraafikaan cinatti waajjirri biiroo geejjibaa magaalattii fi seektaroota isa waliin wal qabatanii tajaajila bakka tokkotti tajaajilamtootaaf kennu ni ijaaramu. Hoogganaan biiroo geejjibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Sixootaa Akkala gama isaaniitiin wiirtuun to'annoo tiraafikaa qabiyyee inni of keessatti qabatee rakkoolee nageenya tiraafikaa magaalattiif furmaata fida jedhame yeroo ibsan. ማዕከሉ ከመሬት በታች የሚገነቡ 4 ወለሎች ከትራፊክ መቆጣጠሪያ ማዕከል በተጨማሪ የመረጃ ማደራጃ wiirtuun kun lafa jalatti darbii 4 waajjira to'annaa tiraafikaan dabalatee bakka itti odeeffannoon qindaa'u biiroo ittisa yakkaaf balaa wiirtuulee tajaajila gargaarsa kennan of keessaa qaba. Wiirtuu kana keessatti meeshaan ittisaa fi to'annaa nageenya tiraafikaatiin sochii tiraafikaa magaalattii arguu fi to'achuun kan danda'amu ta'uu isaatiin to'annaa nageenya tiraafikaa magaalattii ammayyeessuu fi carraaqii taasifamu ni gargaara jedhamee amanama. Daandiilee magaalaa Finfinnee irratti kaameeraan sochii tiraafikaa to'atan ni tolfamu. Dabalataan konkolaachistoonni haala tiraafika daandii irraa imalan dursanii akka beekan akka daandii filatanii deemaniif odeeffannoo kennuu konkolaachistoota seera tiraafikaa darban addaan baasuu akkasumas yaa'iinsa tiraafikaa fi odeeffannoo balaa tiraafikaa qaamolee dhimmi ilaallatu dabarsuun hojii wiirtuu kana keessaayi. Ijaarsa eegalame kanaan daandiiwwan gurguddoon kaffaltiidhaan irra deemanis ni ijaaramu. Akka ibsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa kennameetti galiin daandiiwwan kaffaltiin itti kaffalamurraa argamu jiraattota harka qalleeyyii ta'aniif konkolaattonni bitamanii tajaajila geejjibaa akka kennan gochuudhaan rakkoo gama geejjibaatiin magaalattiin qabdu furuudhaaf ni hojjetamaa jedhame. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa fi seektara geejjibaa kun baasii birrii biiliyoona 2 fi miiliyoona 300 ol kan ijaaramu yoo ta'u kutaa bulchiinsa Yekkaa keessatti lafa kaarameetira 10,000 irratti ijaarsichi kan eegalame. Kaampaniin ijaarsa kana hojjechaa jirus kaampanii ijaarsaa Chaayinaa CCCC jedhamudha. Ijaarsi wiirtuu to'annoo tiraafikaa fi seektara geejjibaa kun ji'oota 18 keessatti ijaaramee tajaajilaaf akka qaqqabus ibsameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Gabaasaa nuti keenya dhaggeeffatoota keenya Itoophiyaa keessatti namoonni mallattoon dhibee koronaa irratti mul'atee ture jedhaman laaboraatooriin sakatta'amanii koronaarraa walaba ta'uun isaanii mirkanaa'e jechuudhaan Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beeksisee jira. Hordoffii hagammaa taasifameen Itoophiyaa keessatti namni dhukkuba sana qabaachuunsaa gabaasame hin jiru jedha Inistituutichi. Muktaar Jamaaltuu gabaase. Inistituutiin Fayyaa Hawaasaa ibsa sabaayimaaleedhaaf kenneen akka beeksisetti namoonni 191 fi 707 ol ta'an adeemsa imalaa keessatti sadarkaan oowwa isaanii sakatta'amee vaayirasii kana hin qabu moo hin qabanii addaan bahaatiniin turuu isaa dubbate. Isaan kanniin keessaallee namoonni 4,821 ta'an biyyoota hanga ammaa vaayirasiin koronaa keessatti argameetiniin jira jedhan keessaa kanneen dhufan ta'uulleetu himame. Daandilee seensaa fi bahaa daangaa biyyattii gama hundaan jiran keessattillee namoonni 300,000 fi 24,000 fi 555 sadarkaan oowwa isaanii sakatta'amee dhibee koronaatii fi akkasumatti kan iboolaatiif illee addaan baasuudhaan
hojjetamaatiin turuutu himame. Yeroo ammaa kanatti namoonni 829 ta'an bakkuma jiranitti hordoffiin fayyaa kan taasifamuuf ta'uu daayirektarri ol aanaa Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata dubbatanii jiru. ነገር ግን አሁን በእኛም አንፃር አሰራሩን አዳጋች ሊያደርገው የሚችልና ምናልባትም ገሩሞ አማ ገመኬናን ሆጅማታ ከነ ባዬ ኡልፋታ ታሲሱ መለጀኔ ከያኑፊ ተሪ ኦፍረ ዳበተኒ በለሊ ጥያራ ኢሚግሬሽን አፊ ቃመሌ ድም ኢላሉ ወሊንስ ሰደርካ አቴምሰ ሆጂ ኢትላሉ ቀብኑረ ዋን ጅሩነቲ ፈካታ ኬሰቱ ከናንዱረ ድም ቻይና ቱሬ ከኑቲ ሃሶይኑ አማ አሞ ዳንጋ ኢሳ በበሊፈቴቲኒን በከ ገረገራቲ ለሂ መማጅራ biyyoonni garagaraa illee lakkoofsa dhibamtoota koronaa hedduu galmeessisaatiin jiru. Dabalataanis imalaan tokko gama chaayinaa qofaan osoo hin ta'in biyyoota gama biraatiin imala tiraanziitii fayyadameetiin cehumsaan gama biyya keenyaatti dhufa. Kanaafuu adeemsa paaspoortii isaa qofa laalaniitiin sakatta'uun tarii nama miliquu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni elektiroonik viizaa qaban chaapaallee waan irra hin jirreef salphatti adda baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu namoonni chaayinaa yookaan ammoo biyyoota dhibeen kun itti mul'ataatiin jiran garagaraa irraa kallattiidhaan hin dhufne akkasumatti kan tiraanziitiidhaan gama biraatii dhufan haala sakatta'iinsa gahaa ta'ee fi qindoominaan itti hojjetamuu danda'amurratti ta'ullee hojiin jalqabamee jira. Haala kanaan kanneen nuti beeknuu fi karaa kallattii chaayinaatiin dhufan adeemsi sakatta'iinsa itti keessa dabarsaatiin hin jiru baay'ee cimaadhaaf abdachiisaadha jedhan Dr. Eebbaan. Yeroo garagaraatti eeruleen shakkii dhibee vaayirasii koronaa kan Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa dhaqqabaatiin ture ta'uu kan dubbatan Dr. Eebbaan torbaan darbeerraa eegalee eeruleen shakkii 12 garagaraa Inistiitiyuutichatti giddugala balaalee fayyaa hawaasaatitti eeruudhaan dhufuu himan. Eerulee hundayyuu adda baasuudhaan kan laalame yoo ta'u tokkoon isaanii irratti illee mallattoon vaayirasii koronaa hin argamne jedhan Dr. Eebbaan. Erga tamsaanni vaayirasii kanaa dhagahamirraa kaaseetiniin hanga ammaatitti walumaa gala namoonni 72 odeeffannoon isaanii gama giddugala to'annaa dhibeelee balaa fayyaa hawaasaatitti kan dheeraman ta'uu kan himame yoo ta'u eerulee hundarrattiyyuu qorannaan taasifamee 18 kanneen ta'an irratti mallattoo waan mul'ateef seenaan imala isaaniillee waan chaayinaan wal qabatuuf bakka turtii addaatitti akka turan taasifamaniitiin hordofamaa turuu dubbatan Dr. Eebbaan namoota 18 mallattoon irratti mul'ate kana laaboraatooriidhaan erga qorannaan taasifamee fi booda vaayirasii koronaarraa walaba ta'uu isaanii waan mirkanaa'eef gama hawaasaatitti akka makaman murteeffamuusaa daayirektarri olaanaan Inistiitiyuutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Eebbaa Abaata sabaa himaaleedhaaf himanii jiru. Naannolee wajjin walitti dhiheenyaan hojjetaatiin jiraachuu kan dubbatan Dr. Eebbaan gargaarsa giddugala to'annaa dhibeelee dhaabbata United States CDC Afrikaa wajjin ta'uudhaan ogeessotaafillee haala qorannaa daangaatii fi rakkoolee irratti to'atan irratti leenjiin kennamuutu dubbatame. Hanga ammaatitti Itoophiyaa keessatti vaayirasii koronaatiin namni qabame tokkollee kan hin mirkaneeffamne ta'uu kan ibse Inistiitiyuutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa hawaasni illee kana beekuudhaan of eeggannoodhaa fi of dagachuu dhabuudhaan akka irratti xiyyeeffatu waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa. amma yeroon galgala keessaa saalamaaf daqiiqaa 47 ta'ee jiraas Washington DC'tti immoo reefuu waareera daqiiqaa 47 tare dhaggeeffatoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee lemoo alii kadurii kanan sinafeeraatti hin bohaara. Keenya baloo barzaafi gadaloo. Ala shankora ganna amma eessar ganna waati yoo mar'attu faradoo himimsitu kormaa goobee baroodu horii waaree dheedu yaa jiru biyya ormaa mukaati taannaa mormaa. Akkamiin obsee tura waaqayyoo mudaa fura. Sun hunda dhiisee bahee halkan guyyaa dahee kunoo bakattuu
ta'ee duuba eenyuun naana'ee fiigaan jiraadhaa waan boruu arraan nyaadhaa dhukkubsadhee dulloomu eenna baasa hiyyoomu yaa jiru biyya ormaa mukaa citaannaa mormaa. Elemoo Alii walleessaaf guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenyaa akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waldaan barreessitoota Oromoo hojiiwwan barreessaa asoosamaa Oromoo hangafaa yeroo ammaa dhibeen fayyaa mudatee kan obbo Gaaddisaa Birruu uummata wajjin wal barsiisuuf gumaacha barreessichaaf kabajaa kennuutti kafuuleffate sagantaa tokko gidduu kana qopheessee ture. Sagantaa kana irratti qophiilee barreeffamootaaf hojii obbo Gaaddisaa Birruu yaadachiisanii fi hirmaattota bohaarsan adda addaatu dhiyaate jedhamee jira. Tsaayadaamxootu saganticha irratti argame Finfinneerraa gabaase. Dilbata darbe guraandhala 15 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Finfinnee giddugala aadaa Oromootti barreessaa asoosama afaan Oromoo dheeraa yeroo jalqabaatiif barreesse Gaaddisaa Birruu galateeffachuu fi deeggaruudhaaf sagantaan hirphaa qophaa'ee ture. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromooti. Obbo Gaaddisaa Birruu namoota hogbarruu Oromoo guddisuudhaaf gumaacha taasisan keessaa adda durummaan maqaan isaanii kan eeramudha. Ji'oota muraasaan as garuu rakkoon fayyaa isaan mudatee dhukkubsatanii ciisaa jiru. Kanaafis waldaan barreessitoota Oromoo nama aadaa, duudhaa, safuuf seenaa Oromoo afaan Oromoon katabee dhalootaaf ol kaa'e afaan Oromoo gama barreeffamaatiin akka hundee jabeeffatuuf tattaafate kana galateeffachuudhaaf waldaan barreessitoota Oromoo sagantaa waarii aartii qopheesseera. Sagantaa kana anaa dhufuu jechuun kan jalqabsiisan obbo Yoomiyyuu Mul'ataa dura taa'aa waldaa barreessitoota Oromootiin. Guyyaan kun guyyaa seenaa uummata Oromoo keessatti nama iddoo jabaa itti galateeffatu hojii isaa leellisu akkasumas waan humni keenya danda'uun guyyaa itti cinaa dhaabbannudha. Seenaa guddina afaan Oromoo fi qubee afaan Oromoo keessatti baay'een keenya yeroo hedduu kan beeknu warreen akka Muhammad Abdul Rashad, Bakarii Saafaloo, Onesmoos Nasiib, Astar Gannoo, Dr. Hayilee Fidaa fi kanneen biroo ta'uu ni mala. Haa ta'u malee warreen walitti eeramaniif dhaloota qubee gidduutti riqicha guddaa ta'anii baallii afaanii fi hogbarruu hangafoota keenyarraa dhaloota har'aa kanaaf warreen dabarsan keessaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama adda dureeti. Akka obbo Yoomiyyuun ibsanitti waldaan barreessitoota Oromoo hojiilee jajjaboon hojjetu keessaa namoota aartiif hogbarruu Oromoof cichanii hojjetan galateeffachuudha jechuun xiyyeeffannoo sagantaa kanaas ibsaniiru. Namoota qabsoo Oromoo duuba ta'anii utuban, namoota hogbarruu Oromoo, aartii Oromoo duuba ta'anii gumaata guddaa godhaniif beekamtii kennuu, leellisuu, jajuu hawaasa wajjin wal beeksisuun hojii keenya gara fuulduraa ta'a. Guyyaa obbo Gaaddisaa Birruu akkanumatti waa tumsa isaaniif kadhachuu otoo hin ta'in obbo Gaaddisaa Birruu ogbarruu Oromoo keessatti gahee isaan taphatan kitaaboleen isaan haga afaatti maxxansanis shoorri isaan ogbarruu Oromoof bahan nama leellistoonni ogbarruu uummata Oromoo bal'aan akka hubatu. Waloo Hussein Dabalaa sagantaa waarii aartii qophaa'e kana walaluudhaan miidhagseera. Utoo akka dheerinaatii sattawwaayyaa basamii utoo akka guddinaatii kan arbaaqitu qabu. Utoo akka gabdummaatii qamaleen jaakkaan teessu utoo akka ijjaatti harree waliin teessu. Utoo dubartuu dhiisee afaan koo madaale. Sii galuu galanidha wanti jechuun yaade. Ayyuun akkasitti lafa qaban kaayee gurguruu qaba. Adda buufatee gaafatamuu qaba. Oromoo jaba. Gaaddisnoonni kun jalatti kisiloota qorati. Daandii ogbarruu keenyaa jiraatee bakka qabe. Duuba ta'ee eenyu fayyada qabe. Gadee akkamii nama aasaa akkamii baasanii hojjetanii qabannaa namoota kuma kaasanii. Kanneen gatii hottee gubbaa'ee warri akka qabee tiksee dhaabee ijaare. Doorsisaa fi jabaasa yeroo beekaa danda'ee gaaddisaa lulluufaa tiksee dhumaa qabe. Kitaabolee obbo Gaaddisaan barreeffaman hayyootaan qaacceffamanii qeeqni isaanii hirmaattotaaf dhiyaateera. Kitaabolee isaan barreessan keessaa burreen bifa tokko miti kan jedhu barreessaa Toleeraa Fiqiruu fi barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaatiin qaacceffamee qeeqni isaa dhiyaateera. Barreessaa Toleeraan gama saayinsii barreeffamaan ilaaleera. Akkasumas immoo miidhaan hawaasa keessatti baratan hawaasa ofii baratan kan jedhu fiilmatti fidan wayii
sadarkaa kan kaase rakkoo hawaasa keessatti mudatu nuti mul'isa. Hariiroo hawaasa tokko kan biroo wajjin qabu nuti mul'isa. Barsiisaa Haayile Mikaa'el Taaddasaa ogeessa seeraati. Kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu kan obbo Gaaddisaa Birruutiin katabame ija seeraan qaacceessanii hirmaattotaaf ibsaniiru. Gumaadhaan dhimmichi dhumee otoo jiru nuyi gumaatti mul'uun barbaannu warri jedhan ammoo inni kun yakka jedhanii mana murtiitti fudhatan. Jaarsi biyyaalatti kana gumaadhaan fitneerraa maaloo inni murtii laaluu qabu yoo jedhu kana seeratu laaluu qaba akka mootummaan qabateeraa jedhan. Mootummaan immoo biyya birmada ta'e natu bulchaa jira seera natu baasee kan waa hunda dhabeef anadhaa kana gidduu homtuu seeruu qabu jedhee mana murtii asii bahaa murteessetu olii jedhuudhaan gara mana murtii walii gara Oromiyaa as Finfinnee dhufanii jedha kitaabichi. Mana murtii walii gara Oromiyaa yoo dhufan warri tola isaa dhufaniitu Bishoftuutti abbaa gadaatti himannaa isaanii dhiyeessu. Maaloo inni maayii miidhamnee irraa jennaan jaarsoliin abbootii gadaa hayyoon dhufaniitu mana murtii walii gara Oromiyaatti maali gadaan barsiis fayyadaa aadaan kunis isin fayyadaa gumaadhaanis dubbii bituunis isin fayyadaa maali namni gumaadhaan dubbii isaa bitate amma irra deemee adabamaa jennaani lakkii kuni dhimma mootummaatii as keessa seenuu qabdanii jedhee jedhama. Kanaaf mootummaa uummataa yoo ta'e daandii itti aadaa isaa fi eenyummaa isaatiin hawaasa kana bulchurree mana murtii keessatti dhimmi isaatiin boodabamuu fi danda'urree nutti agarsiisuu qaba. Gaaffii jedhu akka kaasnu kan nu affeerudha. Burreen bifa tokko waan hin taaneef manni murtii ammayyaa jira, manni murtii aadaa jira. Qarootaan manaa kitaaba burreen bifa tokko miti jedhu keessaa hirmaattotaaf waan dubbise. Akka ati jettu kan aadaan Oromoo kan abbaan fedhe kabajee abbaan fedhe dhiisu miti. Alagaan Oromoo waliin jiraatu akka Oromootti jiraata. Aadaa Oromoo cabsee safuu biyyaa diigee saba faana kan nagaan jiraatu hin jiru. Tokkummaan sabaa humna guddaadha. Sabni namatti mufannaan samiin namatti gombifame jechuudha. Rakkoo guddaatu dhalata. Akkam bultee jedhamuun gatii qaba. Bishaan nama obaasuun abidda nama haasisuun yoo rakkoon namarra ga'e namaaf birmachuun gatii guddaa qaba. Kitaabicha keessaa. Qophii galateeffannaa firphaa barreessaa Gaaddisaa Birruuf waldaan barreessitoota Oromoo qopheesse kanarratti intalli obbo Gaaddisaa waadaan waa'ee abbaa ishii fi haala fayyaa abbaa ishii ibsiteetti. ጋዲሳ ብሩ እጅግ በጣም ጠንካራ ሰው ነው። በጣም የስራ ሰው ነው። ሩህሩህ ነው። ግልጽ ነው ከኛ ጋር መልካም አባት ነው። ከምናም በመከታተል ላይ ነው ያለው። ጋዲሳ ብሩ ነመ ጀባዳ ነመ ሆጂቲ አባ ጋሪዳ ገረ ላፌስ የሮኑ ጉዲስ ኢፍቶሚናን ኑ ወሊን ዱበታ amma tajaajila wal'aansa fayyaa argachaa waan jiruuf fooyya'eera. Sagantaa kana kan qopheesse waldaa barreessitoota Oromoo fi warreen nu deeggaraa turan baay'een galateeffadha. Walitti qabaan koree galateeffannaaf tumsa Gaaddisaa Birruu barreessaa Toleeraa Fiqiruu dhimmoota barreessaa Gaaddisaa Birruu waliin wal qabatan ibsuudhaan uummata Oromoof dhaamsa dhaameera. Tokkoon namoonni kabajaaf jaalala tumsa barbaachisu kennuu qabu. Kun maallaqaa walii beektee namni akkanaa kun utuu lubbuun jiru kabaja isa barbaachisu tumsa isa barbaachisu. Lammata akkuma namni kaanuu godhu Oromoon saba isaa nama qareeyyiisaa qaroosaa hayyuusaa barreessaasaa kunuunfachuu danda'u qaba. Amma Gaaddisaan dhukkubsatee siree irra jira. Oromoon dammaquu qaba. Dirmachuu qaba. Hirpha jechuunis dirmachuu fi qaba tumsuu qaba. Maallaqa barbaachisa sana maallaqaan tumsuu haamileen warri fallaansa irratti hojjetan biyya garaagaraa jira. Oromoo dirmatanii wallaansa ga'aa kan isaa deebisee fayyaasaa ijaaruu ijoollee isaa fi maatii biyya isaaf faayidaa dabalataa kennu gargaarsa kallattii hundaadhaan isa barbaachisaa jechuudha. Obbo Gaaddisaan seenaa barreeffama hogbarruu Oromoo keessatti hojiin gama barreeffama Oromootiin jiru akka jajjabeeffamuuf waldaa barreessitoota Oromoo dursa kan hundeesse ta'uun sagantaa kanarratti ibsame. Obbo Gaaddisaan dhibee istirookii jedhamuun qabamanii qaamni isaanii gar tokko laamsha'ee akka jiru kan ibsame. Oromoon haamileenis ogummaanis maallaqaanis roga hundaanuu cinaa akka dhaabbatu waldaan barreessitoota Oromoo waamicha dabarseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinneerra. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiilooherzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiilooherzii 1240 irratti
akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiilooherzii 12485 irratti wixataa gajmaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa kanumaan raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.